Hordoftoota Oromiyaanis ni tokko akkam jirtu kuni wiirtuu yayyaba Oromooti. Filmaanni duraanis daddarbaa ture ammas akka darbe nutti himamee jira. Kuni fafni isaa mishoomni isaa maal ta'a laata? Itti aansee immoo maaltu dhufa laata yookaan immoo maaltu ta'a laata? Qoqqobbaan intarneetaa fi telefoonaa naannolee Oromiyaa keessaa dhiha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti buufamee ture ka'eera jedhamee nutti himameera. Akka ka'es immoo mirkaneeffanneera. Haa ta'u malee bara qoqqobbaan kun hojiirra oolaa turetti gaaga'ama qaqqabaa ture, miidhama qaqqabaa ture. Eenyu qorata laata? Eenyutu immoo itti gaafatamuu qaba laata? Kan jedhuuf qabxilee kana wajjin wal qaqqabatan tokko tokko kaafnee mari'achuuf jennee nama afur taanee dhiyaannee jirra. Tokko obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo, lamaffaan Dr. Caalaa Abdiisaa, lamaan isaaniitu Suwiidin Stookholmii, sadaffaan obbo Kumsaa Buraayyuu, Perz Awustiraaliyaadha. Obbo Kumsaa Buraayyuu hayyuu poolitikaa xiinxalaa poolitikaati. Obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo hayyuu seeraa biyyattis immoo ogummaa seeraa kana hojjetaa kan turanidha. Dr. Caalaa Abdiisaa oriijinaalii jalqaba irratti ogeessa eegumsa fayyaati. Amma garuu kallattii garbiraatiin barnoota tuffatanii jiru. Isin akkana waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Egaa filmaanni silaahuu lafarraa harkifamaa ture sababa adda addaatiin dhiibamaa ture. Amma immoo sababa koronaa kanaan ammas akka yeroo hin beekamneef iyyuu akka darbe himamee turban kana keessa haalichi sababichi dhugaadhuma amansiisaadha. Eessattuu keessaa biyya akka Itoophiyaatti garamitti nu geessaa jirannedha. Ammayyuu ifatti hin beekamne akka malee yaaddessaadha. Humna jirtu risoorsii jirtu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa fakkaatti. Garuu hagam immoo kanaaf qophaa'amaadhaan hedduyyuu gaafii tokko maaliif hundumtuu warra aangoorra jirus warri aangoo eeggatus aangootti adeemus hundumtuu amma xiyyeeffannaan isaa inni guddaan politikaalii sarvaayiv gochuudhaaf itti fufuu irratti kun yaaddooma. Haa ta'u malee gaafa filmaatti darbee amma ammaas hin beennaa mootummaa jalqabuma irrattuu karaa seeraa alaatiin aangootti dhufetiyyuu innuu dirqamni isheenii heeraan waggaa 5 jedhamteetti kennamte hin gubattee hin dhumtee hin darbee sana boodas amma seeraa alaaniyyuu itti fufame waggaa tokko waggaa lama jedhame inumayyuu kana keessatti immoo innumtuu karaa seeraa aangootti dhufeessun iyyuu immoo karaa seeraatii alaatiin immoo of diigee wal diigee immoo amma qaama tasumattuu heerichi hin beeknetiyyuu aangoorra jira. Amma immoo silaa filmaatichuu kan tarii jijjiiramoo fidaa waan haala biyyattii seera qabeessa taasisaa heera qabeessa taasisaa jedheetu abdatamu. Ammas filmaanni kun darbeera. Karaa biraa isuma dhibeedhuma haa durayyuu haalli lafarra jiru durumaanuu waanuma fakkaatu hin turre filmaata geggeessuudhaaf hundumtuu immoo kana immoo gama isaatiin karaa adda addaatiin hiikee dhiyeessaa ture. Haala murteedhaaf rakkisaa ta'e illee kana keessa waanuma muummichi ministeeraa kun iyyuu dhiyeenya kana jedhan tokko kaafne nu gargaara. Warri filmaanni dafee geggeeffamuu qaba jedhanii biltsiginnaan lafa hin qabanne akka salphaatti darbannee ni aangoo fudhanna warra jedhanudha. Warri geggeeffamuu hin qabu jedhanu immoo mootummaa ce'umsaa uumamee achi keessatti aangoo arganna warra jedhudha. Asirratti gammalachuun muummichi ministeeraa cufaniiru karaa. Isa kamtu nu baasan isa dhuuf illee lamaanuun ta'u jedhanii akka yaada isaaniitti isa kamtu taasisa dhuuf deebinuun kennine kun hin jiraa. Haala akkasii keessatti iyyuu dhibeen kun immoo dhufee wanti kun darbee seera dhabdummaan illejitimasiin mootummaa biyyattii bulchaa jiru yeroorraa yerootti itti fufaa seera qabee lejitimasiin duraan jirtu yeroodhaa yerootti irroo dirtahaa haqamaa xiqqaachaa huqqachaa deemaa jirti. Maaltu itti aanee taaree laata? Tokkoffaa yeroo dhibeen kun iyyuu gar tokkotti goree kana goona jedhamu iyyuu hin jiru. Wanti beektuudhamu hin jiru. Itti aanee maaltu ta'a laata?
haalumti heeraaf seera biyyattii garamitti adeemaa jira laata seettuu gabaabsinee akka ilaallu or faafni isaatiin mishoomni isaa maali laata filmaanni kun daddarbuun lafarraa harkifamuuni seetu akka ilaaluun barbaade mee obbo Badhaadhaa waa'ee seeraatti ni ilaalaa waa'ee heeraati. Ati jalqabii yookaan immoo yaada qabdatti daddaballaa. Hayyee galatoome egaa akkuma tinuu caqafte seera heera irratti waggaa 5tti kan mootummaan kan filannoon geggeeffamu waggaan 5 dirqama waggaa 5 yoo jedhame waggaa 5 heeratu dirqisiisa. Heera sanarratti uummataa fi mootummaa jidduu walii galteedha kan jiru. Hannaanis haa ta'u maaliinuu haa ta'u sirriidha jennee haa fudhannu waggaa 5 itti kennamee jira. Waggaa 5 sana keessatti yoo filannoo geggeesse filannoon geggeeffame yoo filannoon geggeeffamne garuu waggaa 5 guutee jennaan walii galteen mootummaaf uummata jidduu jiru addaan citaa jechuudha. Akkuma waggaan 5 san guuteen mootummaan qabdu jechuudha biyyattiin. Mootummaa uummanni filate akka mootummaatti jiru akka seeratti fudhachuun hin danda'amu. Waggaa 5 isaa xumuree jira. Sana booda maaltu ta'uu danda'a? Ka jedhu tokkoffaa waggaan 5 sun exception hin qabu. Yeroo kanatti ammoo haala dhibee koronaa kana wajjin illee wantootni naman taruu gaaga'ama fiduu danda'a ka jedhu ni mul'ata. Gaaga'ama san keessatti waa'ee dhibee kana laalchisee gaaga'ama dhufuu san keessatti seerris exception inni kaa'e yoo rakkoon jiraate waggaa 6 ta'a yookaan ji'aan manaa dabala wanti heerarra kaa'amee hin jiru. Waggaan 5 waggaa 5 exception jiru. Haa ta'u malee yeroo rakkoon akkanaa dhufu mootummaan maal gochuu qaba? Inni jedhu tokkoffaa biyya sana hamma rakkoon dhibee kun furamuuf yookaan mootummaa ce'umsaa ta'ee yookaan imaanaadhaan ta'ee aangoo fi amanamummaadhaan garee akka imaanatti ijaarametti kennee waggaa 5 sana xumurachuu achi booda ammoo akkaataa haala ta'amuu danda'amuun amma dhibeen kun yookaan rakkoon kun furamuuf deemsisuu ni danda'ama. Kun furmaata tokko. Furmaanni inni carraan jiru isuma kana. Dhibeen kun ammoo hagamitti fuufaa akkam ta'inna ka jedhu asirratti illee gama kootiin tilmaamuu hin danda'u. Tarii Dr. Caalaan achirraa dhibeen kun hammam hamaadha ka jedhu achirraa waan jechuu danda'anii. Garuu waggaa 5 kana keessatti xumuramuu qaba. Osoo dhukkubni kunuyyuu dhufneeti garuu mootummaan amma jiru kun dhuguma fair free predict election gochuu barbaada filannoo dimokiraatawaa jira vizyinii yookaan abdii qaba wanni jedhamu hin jiru mul'atu. Maaliif wantoota biyya keessa ture sana dhiyoo kana hiikan malee morkattoota dhaabbilee morkattoota hidhuu joorsuu akkuma jiru mass arrest isa jennu fuudhanii kaampii waraanatti galchuu fakkeenyaaf dhaabni kafaa'oo fi addi bilisummaa Oromoo osoma filannoon dhufee iyyuu dhibeen kun osoo hin dhufne nama dorgomuuf hin qabu. Akkuma jiraniin dabballoonni adda bilisummaa Oromoo dhaabbilee morkattu hidhamanii xollaay kaampii turan. Eenyutu si dorgomu akkamitti deemuu dandeetti filannoo kana. Kanaaf mootummaa kana filannoo kana amanuun baay'ee ulfaataadha. Haalli ati ittiin amantee dhuguma biyyattiin sun akka dimokiraasiitti ceetu akka hawaasni lammii sanaa fedha lammii sanaatiin deemu mirga lammii sanaan kabajisiisa ka jedhu mootummaa kana irraa eeguu miti. Akkuma dura dubbanne kanas ta'ee sanas mirgi bilisummaanis waa hundi harka uummataa jira. Filannoon jira. Filannoon yoo jiraate ofiif yoo jedhe yoo jiraate tole yoo hin jirre ammoo uummanni keenya maal gochuu qaba isa jedhutti uummanni keenya garasitti xiyyeeffachuu kanuman jedha. Gaariidha. Bocaala. Dr. Caala Chukwu ifama guddaa. Baay'ee ulfaadha. Egaa wanna abbaan seeraa jedherra dhaabbannee waa daballa tarii laalchi keenya. An akka kootti wanta tokkoon kaasuu barbaada. Filannoo kanarratti darbuu isaarratti addi bilisummaa Oromoo fi KFO waliin ta'anii ibsa baasanii jiru. Darbuu mayee filannoo kanaadhaafu walgahii takkaa godhaniiru boordii filannoo duukaa. Garuu murtoorra hin geenye. Itti aansinee wal argina, itti aansinee mari'anna akkam ta'uu qaba kan jedhu gadi fageenyaan ilaalla. Sana booda walii gallee waan ta'uu qabu goonaa kan jedhan ture. Garuu deebi'ee
mana ga'ee ofuma isaa murtoo gadhiiseera jechuudha boordiin filannoo. Waa'een filannoon silumaallee darbuu qabaa kana durumaanuu inni bal'inaan haasa'ameera. Inni diraamaa mataa isaa danda'edha jechuudha. Amma egaa har'a maal argina sitti fakkaate warra ibsaa adda bilisummaa Oromoof kaafaa'uun baase keessaa nan hubadhe. Warri haasa'an jiru. Kanaaf waan an arsirraa hubadhe ibsa jiru kanarraati. Wanta tokkotu ifa ta'e amma. Boordiin filannoo kun maal akka hojjetaa jiru. Iccitiisaa baasuutti kee ammoo of keessaa. Kanaan dura eenyudha boordii filannoo kana kan hooggantu. Eessaa dhufte? Kaayyoo akkamii qabdi? Akkamitti amanamti? Filannoon kun akkamitti amanamaa ta'a? Obbo Kumsa si bira fakkaatame miutii nu godha. Iddoo tokko miutii nu godha. Kan jedhu kana ture kan nuni ilaalaa turre. Amma garuu ifa ta'e jechuudha. Sababaan itti ifa ta'es mormitoota waliin utuu waliin galiin eenyu wajjin walii galaniitu kan isaan murtoo qabaa kennan kun. Kanaaf durumaanuu boordiin filannoon kun in ariifate of saaxile jechuudha. Murtoo alana kenne kana waa tokko miti. Maaliif durumaayyuu namoonni siyaasaa hundi, dhaabbileen siyaasaa hundi boordii filannoo kana amanuu dhabuu bannaa amanuu wayyaa. Benefit of the doubt jedhaniif yoo ta'e malee eenyuyyuu ijoollee xixiqqoodhaa kaasee boordiin filannoo Itoophiyaa keessatti yeroo hunda harka yaadiga akka ture kana mormitootnis ni beeku, uummatnis ni beekaa jechuudha. Kan isa lanaa kanas taanaan nama keessaati dubartii paartii qinajjitiidhaaf hooggansa taate waa meeqa taatee biyyaa baatitu filamee galee itti kenname jechuudha. Kun sagantaa mataa isaa danda'edha. Har'a gaa maal argine ibsa kana gaafa isheen baastu murtoo kana gaafa isaan dabarsanii boordiin filannoo kuni kaafaa'oo fi abaa'oo qofatu morme jechuudha. Haa ta'u mormii abaa'oo fi kaafaa'oon kaa'an kana akkamitti haa ilaallu wanti haa ilaale kallattii hundumaadhaan wanti taa'uu qabu tokkotu jira. Kan ta'uu qabu akkan ilaalutti nuni waan hunda galateeffachuu tokko barreerra aadaan taane tokkotu uummata Oromoo keessas ta'e I think uummatuma Oromoo jechuun nan danda'a waan tokkotu jira. Namoonni kun gaafa isaan dhufanii taayitaa nurkaa fuudhanii qabsoo ijoollee fuudhanii hin galateeffataman. Namoonni kun gaafa isaanii qeerroo dhumtetti habashoota hiikanii andaargaachuu tsigeefaa mana mootummaa keessanii nyaata duukaa nyaatanii ni galateeffataman. Namoonni kun gaafa isaanii jaarmiyoota adda addaa funaananii gashanii akka barbaadan godhanii ni galateeffataman. Kan mana hidhaa cabse qabsoo keenya. Kan uummata keenya hiike qabsoo keenya. Kan jaarmiyaa siyaasaa keenya gashe qabsoo keenya. Sigalee takka takka waan goonu beeknaa eenyuun galateeffachuu qabnaa isuma kanayyuu beeknaa. Kanaaf haga ammaatti illee biyya sana keessatti wanta ta'aa jiru hunda argaa jirra. Waraana kan nurra jiru, dhumaatiidha kan nurra jiru, Oromiyaan tokko waa tokko keessa hin turre, filannoo kan jedhamu silattis hin turre, jarri kun filannoofis qophaa'aa hin turre, dhumarra ga'anii kan silaa amma Meey kana keessa ta'uu qabu lakki gara Oogastiitti haa darbu maal kan jedhu kanatu ture. Oogastiitti murteessan gaafa kana murteessan maalidha? Qophii gahaan hin taanedha. Qophii gahaa kana gochuu kan qabu eenyu ture? Kan waggaa tokkoof walakkaa ol gara waggaa lamaa irra taa'ee itti of ijaaraa jiru mootummaa kanadha. Itti of ijaariitu hin tanne filannoodhaaf uummata kanaa fi jaarmiyaalee qopheessii ture. So eenyuuf excusing ta'eetu eenyuun galateeffatteetu eenyuun deeggarteetu filannoo dabarsita siluma isaa. Oogastittis gaafa dabarsanii hagayya keessa jechuudha. Haalli kun yeroo mijataa akka hin taane uummata Oromoodhaaf keessumaa uummata baadiyyaadhaaf filannoon kun akka gaggeeffamuuf otoo hin taane akka hafuuf yookaan akka danqamuuf akka ta'e ifa ture jechuudha. Jarri kun yeroo bitatu nun immoo jabaadhaa innaan jechuudha. Mormitootni keenyas inni kaanis akka sabaattis jabaadhaa fi galateeffachuu tokkotu ture jechuudha. Amma egaa dhukkuba kanas yoo ta'e dhukkuba kanaan sababeeffatamee dhukkubni kun maal ta'aa isa ibaa ilaala. Dhukkubni kun akka ammas boqotaan jedhee dhukkubni kun maal akka ta'u eenyuyyuu lafa hin keenye. Dhukkubni kun amma bakka hedduudhaatii yoo xiqqaate ji'a ja'a
yoo baay'ate immoo isaa ol deemuu danda'a kan jedhu biyyoota hedduun sagantaalee hedduu gara Septembariitti fulbaanatti isaan dabarsan. Ammoo kun jechuun iyyuu yoo ofii isaatiin akkaataan adeemsumti isaa tirendii dhumti dhukkuba kanaa of jijjiire malee kana gidduutti daawaa yookaan kana gidduutti yookaan talaallitu argama jechuuti. Sun adeemsa yeroo dheeraa fudhatudha. Kanaatiif dhukkubni kun maal fidaa sana gidduutti waan guddaa fida. Ammoo nuni waa'ee dhukkubni kun fidu kanarratti yoo ilaalle dhukkuba kana ilaalchisee filannoon kun eessa dhaquu qabaa? Nuti filannoon kun garam deemaa? Maal yaadameetu dabarfamaa jira? Dhukkuba kana eenyutu fidee? Uummata keenyatu dhumaa jiru, rasaasaanotu fixaa jiru, silasoo du'aa jirra. Nunoo silumaayyuu koronaa kan biraatu biyya keessa nu jira. Kabraasoo dabalanii kan nutti gashan isaanuma. Koronaa kana lamaan keessatti soo hambu'aatti argatu isaanuma. Nunoo isa tokkoonis isa kanaanis lamaaniinis du'uudha hojiin keenya. Qabsoon keenya soo gar tokkotti deemuutti hin jiru. Amma yeroos laannee fi koronaa irraas uummannis dandamatee isaanis dandamatanii isaan koronaa kanaan gaafatti dhumtu isaaniif miidhaas hin fakkaatiin. Isaan amma taanaan haga armaatti biyyoota har'aa kan inni barreessaa ture muummichi ministeeraa EU European Union duukaa mootummoota Awurooppaa duukaa haasaa ture gargaarsi akkamiin gara keenya dhufaa gargaarsi yoo ta'uu baatellee gargaarsi HIV faa kanneen TB faa turan akkaataa akkamiin koronaa irra oolchina kan jedhu maallaqni kun akkamitti gara keenya akka dhufu mari'ataa turreedheetu har'a fuula isaa irratti barreessaa ture. Isaan waa'ee maallaqaatti jiru dhukkubni kun dhufuutti akka carraatti kan ilaalamaa jiru. Sigalee so nuni gaa akka maallaqaatti carraa gaafa uummanni dhumu carraa gaafa filannoon darbu carraa maal kan nun hojjetaa jirru kan isaan hojjetan ifa kan nuti akka mormituutti hojjennuu fi akka sabaatti hojjennu maalidha? Haa ta'u filannoon kun gaafa darbu immoo akka amma seeraan jedhametti yeroon filannoo kanaa darbinaan yookaan mootummaa sanatti dissolve godha jiga edda jigee booda yookaan mootummaa ce'umsaatu hundaa'uu qaba yookaan kana kan jedhantu jiru. Nuti ibsichi yerootti mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qabu. Akka kootti ilaalcha dhuunfaa kennee ooleette mootummaa ce'umsaa haasaa jedhan kana kan recently fidaa jiru kanaan dura kan didan amma kan fidaa jiru namoota muraasa. Nuti mootummaa ce'umsaa dhufu kana keessaas ta'ee filannoon darbuu keessaas ta'e koronaa irraas ta'e kamirraallee Oromoon qabsoo isaatii fi fuulduree isaatii bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Oromoo kan baasu kana booda beekam keessatti illee jechuudha. Kaayyoo isaa haqaa irratti muddee mootummaa kanaa wajjin wal qabee wanta isaaf malu humnaanis ta'u ariitiidhaan filannoonis haa ta'u filannoo yeroo itti jedhu waliigaluunis haa ta'u ani mootummaa filannoo yookaan mootummaa ce'umsaatu hin taane kallattii kamiinuu otoo dantaan Oromoo tokko hin sharafamiin murtoo tokko irra gahuu baannaan walumaa gala ammas jara kana kaayyoo isaanii galmaan gahuu dha namana galatuun. Obbo Gumsaa gara keessa kan kakka irrattis waan jettu qabaatte kanaaf isin jettus immoo yoo jiraate keessaa'uu itti aanee maaltu ta'a? Garamitti immoo adeemtire biyyatti kun seera dhabdummaa allaa seera dhabdummaa darbamaa jira. Maali carraa'umti tarii obbo Badhaadhaa dhuma irratti hin deebina karaa seeraatiin maaltu qaba isheettu wanti kun akkuma xumuraatti jechuun xumura qabxiisa kanaa irratti mee obbo Kumsaati meetti nuuf fahamu. Gaarigaa wanti filmaata biyyaasni waanuma hedduu of keessaa qaba. Jaartiitu jedhanii durin dhagaa. Jaartiitu awwaala irratti kufteetu silumaa dhaqan qabaa jette. Hin jarjarte malee silumaa dhaqan qaba jette jedhani. Dubbiidhuma mucaa sanaati Oromoon mammaakaa oola miti. Mucaa boo'uuf ka'edhaa jabbiin dhiitte. Durayyuu boo'uuf hin jira min hireedhee iyyasaa keessaa fuudheedha. Mootummaan Dooktar Abiyyi duraanuu utuu koronaan hin dhufiin durayyuu filmaata haqaaf qophaa'aa miti. Kun waan ifa waan diida galaadha waan maqaa isa balleessinu miti jechuudha. Fulmaanni haqaa maali yoo inni jedhutti nu deebisa gaa fulmaata haqaa fair agartee free election faranjiin jettu kun maali? Utuu yaaddoo jala hin jiraatin utuu tokko dhufee qawwee sitti hin qabiin utuu hin miidhamiin fedhii garaa keetiitiin abaluu bakka na bu'a jettee dhattee kanatti sagalee kee korojoo keessa buufattu jechuudha fulmaanni haqaa.
Itoophiyaa keessatti filmaanni gosa kanaadhaa egaa Dooktara Abiyyi aangootti dhufe hin ta'a jedhee namni yaadu jira. Kana dura wajjin haasawaa tasfaayi. Filmaanni gosa sanaadhaa akka inni hin taane ifaa ture. Maaliif ifaa ture? Waan dhokataa mine objective conditionii lafarra jiru akka filmaanni sun hin taane hin mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatti uummanni miliyeenii 15 amma 20tti lakkaa'amu komaandi poostii jala jira. Reebamaa jira. Sukkumamaa jira. Gudeedamaa jira. Ajjeefamaa jira. Ajjeefamee waraabessaaf laatamaa jira. Attamitti naannoo kanatti filmaanni haqaa hin ta'a jennee yaanne duraanuu ka jedhu. Yeroo tokko ani warri oppositionii keenya kanatti mataa dhukkubamoo anatu naaf hin galle jedheen of gaafadha jechuudha. Gandi isaa mo'uu danda'an, gandi isaa itti jaalala qaban, ganditti uummanni isaan fudhatu hidhaa jala jira. Naannoo sun hidhaa jala jira. Reebicha jala jira. Qawwee jala jira. Kana'uu kaasuu hin dandeenye jechuudha. Kan dura dhufu dura gochuu nutti jira jedhee kana dura itti haasa'e. Inni jalqabaa waraanni sun waraana biyyaa malee waraana paartii mitiiti. Ganda deemee qawweedhaan reebaa jiru kana keessaa bahuu qabaa. Poolisiin horii biyyaa qabeenya biyyaa nyaatu kan biyyaati kan malee kan bilchiginnaa miti nama hidhuu dhaabuu qabaa. Dubartiin isaan shuuman kun boordiin sun hojii indipendentii ta'e hojii biyyaa hojjetti malee kan ergamtuu Dooktara Abiyyi kun beekamuu qabaa. Utuu kun hin ta'in filmaanni haqaa biyya Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'u. Yeroo tokko taa'ee yaadayyuudha. Amma na ajaa'iba. Warri paartii bakka bu'an kun filmaata kana hin goonannaa jedhan maal gochuu attam gochuuf jedhee naaf galuu dida. Ofiima isaanii nama tokko nama lama ta'anii paarlaamaatti galanii agartee parliamentarian immunity develop gochuu hidhaarraa hafuudhaaf moo dhuguma aangootti biyya imaammata ittiin jijjiirtu fudhattee biyya geggeessuudhaaf. Isa kana gochuu hin dandeessu amma uummanni miliyeenii 15 hidhaa jala jirutti. Sun filmaata argachuu qaba. Oppositioniin ol ga'anii kanatti filmaata laachuu qaba. Tokko jedhe. Isa kanaafis hin jedhe. Anoo durayyuu dhaqan qabaa jaartiin jette. Dooktara Abiyyi duraaniyyuu filmaataaf qophaa'aa miti. Filmaata haqaaf qophaa'aa miti. Biyyi sun filmaata haqaaf qophooftu miti yoo dhugaa kan dubbannu ta'e hin qophoofne. Biyya Amaaraa keessa meeqa qilaa birayyuu adarbinu. Biyya Amaaraa keessa kan qawwee baatee adeemu miliyeenii meeqa. Kan mootummaan hin ajajne ammami. Naannoo Tigree keessatti fakkeenyaaf hin barbaadaniyyuu. Hin dhaggeeffataniyyuu naashinaal elekshinii yoo barbaadaniyyuu kan isaan qooda irraa fudhatan. Akka mo'an waan beekaniif. Kanaaf walumaa gala isaa yoo ilaalle filmaanni biyya keenyaa duraaniyyuu kasobaati jecha. Kasobaatu diriiraa ture waan ta'eef isa dhugaa sanatti deebisuu qabna. Inni dhugaa sun kan inni ka'u komaandi poostii biyyarraa kaasu instituushinii biyyaaf ta'an liberate gochuudha. Amma instituushiniin kan akka poolisii, kan akka mana murtee, kan akka waraana biyyaa, kan akka tika biyyaa hundumti isaanii miidhaa sabarraan gahaa jiru. Miidhaa ammas hin jedhamne. Keessumaayyuu naannoo komaandi poostii jala jiru kana keessa. Attamitti gaatee kan nuyi utuma amma galgaluma kana iyyuu koronaan utuu dhufne ta'eyyuu koronaan utuu dhufne ta'eyyuu attamitti filmaanni haqaa ta'uu danda'anii jedhu namni yaadu itti jira. Moo Dooktara Abiyyi wajjin adeemne filmaata irratti hirmaanneera jennee legitimaayisa gochuudha. Isa seeressu waggaa 5 fi elaa kunoo namni wadhe jedhee gar tokko hidhee waggaa 5 fi isa seeressuuf deemna. Uummanni Oromoo, uummanni Itoophiyaa kana beekuu itti jira. Amma nagaan hin jiraatinitti, amma namni fedhii isaa bilisummaadhaan sagalee isaa laadhachuu hin dandeenyetti filmaanni haqaa dhufuu hin danda'u. Tokko jechuudha.
Naannoo Oromoo keessatti immoo naannoo lolaati. Isaan haasofaniyyuu malee naannoon Oromoo naannoo lolaati. Naannoo jeequmsaati. Dura mootummaan Oromiyaadhaan Dooktar Abiyyiin dabalatee jeequmsa kanatti fala fiduu qaban. Nagaa naannoo sanatti dhaabuu qaban. Qawweedhaan nagaa buusuu hin danda'an. Period. Hin danda'amu qawweedhaan. Kanaaf dura akkaataa itti barcumarra wajjin ta'anii kursiirra wajjin ta'anii nagaa buusanii nagaa waaraa akkanitti biyya dhufu barbaaduu qaban. Warroonni mormitoota keenya kun rakkina dhaaba baluuti jedhanii afaan qabachuutu hin ta'in rakkina naannoo Oromiyaa keessatti deemu hunduma keenya iyyuu nu gaagaa jedhanii hundumti isaanii rakkina sanatti furmaata horuu qabansa jalqabaa. Amma rakkinni keenya maali? Utuu hundee dhukkuba isaa beennuutu addana kanatti bari addana kana hundee isaa iyyuu dhukkubati jira attamitti firii irraati hirmaachuu dandeenya gubbaa kana mukti kun attamitti firii laachuu danda'a. Kanaaf inni jalqabaadha tootaalii waan nu ilaalu nutti jiru waan biyya keenya keessa jiru isa sana nagaatti deebisuu qabu. Dooktar Caalaani waan kafaa'oo fi abaa'oo kaase. Yes, ibsa baasaniiru. Ibsichi kana caalaa iyyuu deemuu qaba jedhee yaadan. Ibsichi kana oliyyuu ta'uu itti jira jedhee yaadan. Siireesii amma uummanni Oromoo siireesii keessa jiru amma kana. Ani by the way utuu danda'am ani yeroo koronaa kana wal fixuun nutti jira jedhee yaadu. National disaster ida we have to be oliin hojjechuu danda'u nutti jira. Haa ta'u malee seera hundeen qabnee fi agartee dhagaa bu'uuraa keenya darbuun nutti hin jiru. Fakkeenyaaf filmaata dabarsinu yoo jedhani akkichuma gaafa 2018 akka nu jalaan ta'an attamitti filmaata dabarsan maalirratti olii galan clear ta'uuti maalirratti olii galan Dooktar Abiyyi fulbaana tokkorraa jalqabee paarlaamaa diigaa dissolve godhamu. Been namtumti keenya amma badhaadhaanis nutti hime waggaa shan caalaa hin qabani. Bari waggaa shan isaanii yoo dhufe dissolve godhama Dooktar Abiyyi maal godha? Yoo dissolve godhe immoo attamitti bulu? Unity government dhaabbata mootummaa ol ta'anii. Okay, kan inni yeroo dheeraadhaaf falmaa ture. Moo transition amma Dooktar Caalaan jedhu moo kana hundumaa dhiisanii caretaker government godhu mootummaa daraa godhu. Mootummaa daraa fakkeenyaa fi achuma wannu keenya keessa iyyuu constitution sana keessa jiru. Kun hundumtuu akka gaafa 2018 jaamaanu godhanii bira darbuu ittiin jiru jechuudha. Jaamne waan beenne ija keenyatti waa hidhanii bira darbuu ittiin jiru. Amma clear ta'uu itti jira. Terms of agreement jiraachuu itti jira. Maalirratti olii galan? Attamitti olii galan? Waan Dooktar Abiyyi fa'a burtukaan fa'aa beekuutti qaban biyyi sun kan Dooktar Abiyyi qofaa dhume. Biyyi sun kan Lammaa Magarsaa qofaa miti. Biyyi sun kan uummata miliyeenii 120ti. Kun beekamuutti itti jira. Stakeholderiin immoo maalinni stakeholderii warri jedhaman warri paartii immoo agar waan kadhaadhaan Abiyyi irraa argatan mini. Ija jabaatanii imaammata isaanii baasanii nationally rakkina amma biyyi sun qabdu keessa akkaataa itti bahanii 1 2 3 4 jechuudha. Kufaatiin 2018 nu kufne irra guddaan isaa kufaatii isaaniiti. Lammeeffaan kufiisuu hin qaban. So seriously agree gochuu isaanitti jira. Seriously discuss gochuu isaanitti jira. Wanti kun ilaalamuu itti jira jechuudha. Booriin moo deebinee amma filmaanni attamitti darbe isa kanatti kaanachaadha. Tasfaayee amma waggaa tokko booda immoo ji'a ja'a booda immoo kana haasofna jechuudha. No, amma kana gattaame dabarsuu hin dandeessu. Yoo dabarsite immoo nuti irratti walii galuu qabna. Biyyi sun biyya inni bitate miti. Biyya horiidhaan isaan bitatan miti. Biyyi sun biyya miliyeenii nama 120ti. Biyya kan kun baramuu itti geessa jalqaba. The basis of our understanding that nation belongs to all of us. Isa duwwaatti mini. Waan isaan qawwee harkaa qabaniif isaan duwwaa bara baraan bitanii jiraachuudhaaf aangoo ittiin qaba waan akkasiin jiru. Opposition kana ija guutee dubbachuu itti jira. Kun lola miti.
kun lolaa feeruu miti kun mirga sabaa falmuudha dubbiin guddoon achi jirti jechuudha kanaaf inni jalqabaa okay koronaan kun amalli isaayyuu beekamu jedhama saayintistiin tokko nu biraati Dr. Chaan baay'ee nu biraati kan qorichi bira gaameera jedhamee kan yaadamaa jiru amma Austraaliyaatti hin beeknu yooma akka ta'u maal jedhama galgala kana kan inni dubbatu dhukkubni kun takkaa fayyitee deebitee si qabataaf si qabachuu isaayyuu hin beeknu jedha amalli isaa beekamaa miti we don't know dhukkubni kun guyyaa inni dhaabbatu akka inni dafee dhaabbatu barbaada oppositionin Dr. Abiyyiin gargaaree dhukkubni kun akka inni biyya keenya miine gochuu isaa itti jira maaliif kun gaafatama walooti national disaster gaafatama walooti Dr. Abiyyiif aangoo dhaqanii kennanii galuun gaafatama waloo miti Dr. Abiyyi gar tokko komaandiidhaan bulchii aangoorratti hafuun gaafatama waloo miti kun gaafatama waloo miti biyya waliin qabna malee aangoo waliin hin qabnu ummanni kana beekuu qaba all together ummanni kun ummata Oromoo qofaayyuu min ummata Itoophiyaa guutummaan therefore waan inni jechuun barbaada beezikii isaatti deebi'uun itti jira eessatti dubbiin kun eessatti dafa dubbiin kun itti dabeetti deebi'uun nu barbaachisa we have to go back achi dhannee bakka inni dabeerraa kaasuun nutti jira tokko immediately nagaan biyya Oromoo keessaa naannoo yaaddeessa akka isaan sobanii dubbatan kana biyyi Oromoo biyya waraanaa karaa adda addaati nagaan naannoo sana na yaaddeessa nagaan sun dafee argamuu qaba warroota dallansuu qaban wajjin gattaanii haasa'uu qaban dubbiin xarbeezaa irratti agartee kursina taa'amee dhumuu qaba gandi keenya ganda lolaa ta'uu qabu hingaa waggaa lama guutuu reebaa ba'anii Dr. Abiyyi faa taa'anii yaaduu qaban hanga yoomiitti reemna kan jedhan hanga yoomiitti ajjeefna kan jedhan hanga yoomiitti waraana gudeechifna kan jedhan kana yaaduu qaban inni kun beeksikiidha achi booda waa'ee filmaataa kan nu yaadnochaa malee qawweedhaani addana keessa kottuu naa buusi as keessa buusi qawweedhaan jedhanii akka ammaa kanatti yoo godhan filmaanni sun filmaataa haqaa miti. Gaariidha baay'ee galatoomii qawween fala hin ta'uu lolli yookaan waraanni nagaa hin buusu nagaa hin fidu jettee otuu dubbannu waraanni mootummaan muummicha ministeeraa bobbaasee bakka dhaqe hundattuu amma har'aatti gara waggaa lamaatiif adeemamaa jira. Kana hunda keessa gaafni waraanni mootummaa kun warra irratti bobba'an warra hidhatanii bosona jiru jedhame dura ijaajjee kallattiin humna kanaa wajjin wallole jiraateen isaa baay'ee nama shakkisiisa. Kan ifatti beekamu maalinni uummata nagaa amaamota misiroo fudhatee manatti deebi'u karaa irratti warra fudhatee mana gama dhiyeenya kana immoo gara dhihaatti immoo haadha manaarraa ajjeesanii abbaa manaarraa ajjeesanii haadha manaa ishee misiroo reefuu guyyaa shanan seeyyuun xumuranne akka fedhan taasisuu maatii fuulduratti abbaa gadi fuudhanii ajjeesuu haadha mucaa deessee torban tokko halkan shanii warra akkasii gaaga'ama gurraan dhaga'uuf illee nama jibbisiisu raawwataa kan jiru uummata irratti kun immoo waan ati bokumsaan tuqe tokko nu yaadachiisa yeroo jijjiiramni kun jalqabe waggaa lama dura qaama sadaffaa gidduu keenya seenuu qaba kan jedhu adda bilisummaa Oromoo kaasee jennaanii wocame jette tokko rakkinni isaa olee bulee kanayyuu wanta amma jiru kun kana nu yaadachiisa otuu gaafa sana kun ta'ee kan jedhu sana boodas mootummaa dhumti kun muummichi ministeeraa kun namoota tokko gaafatan fakkaata akkuma yaadaatti maal gochuu qabnaa kan jedhu gaafatanii naanii dura warra guurtee hiitu kana gadhiisi. Arraaboruu guyyaan Oromoo guurtee hidhaa isa bosonaatiin kottu araarabuufna jechuun dandeessu maaltu akka isa eeggatu waan beekuufi dura sana taasisii sana booda immoo warra hidhatee bosonatti hafe kanaa wajjiniin karaa nagaatiin araarabuusuu maaltu akka ta'u qabu sana booda immoo sarratti ammasii haala qaamni sadaffaan haalli ragaa ta'u gidduu jirutti
waliigaltee tokkorra ga'uu kan jedhu kana hundatiyyuu kanatiyyuu didame gara mootummaa kanaatiin kan oolee bulee itti fufee addaan citee rakkootti nu dhiibaa jiru rakkoo caalutti nu dhiibaa jiru kanadha. Obbo Badhaadha akka xumuraatti mee gabaabsitee atis kaaftee turte waan kana obbo Kumsaan irra deebi'ee caretaker waan jedhamu tokko dhibeedhuma kanayyuu haala gahaa ta'een haala quubsaa ta'een dura dhaabbachuudhaaf mootummaa tasgabbaa seera qabeessa barbaachisa. Tarii seerumti dhibee kana hojii wal qabatee ba'aa jiru iyyuu caabuun isaa ni mala kan isa kabaju kan isa kabachiisu dhabamuudhaaf danda'a. Illegitimacy humna kana amma huqqachaa adeemetti amma haala geejjibaa irratti seera baasaniiru. Kaleessa dheengadda kabajamaan jiru garuu oolee bulee kuni tokkorraa tokkotti sadarkaa lama sadii irratti seera dhabdummaan mootummaa kana ifatti bahiraa jenneerra. Inni duraan seeraan ala maangootti dhufe hin jijjiirame seera alaan karaa seera ala ta'een yaadin jiru amma kan sila addunyaanis beeku kan heerichis beeku isa ture. Isa amma aangoorra jiru hin beeku heerichis hin beeku addunyaan hin beeku. Isaantu ofima malee isa irratti walitti gattaanii wal falmaa jiru mana murteetti wal geessuudhaaf wal irratti dhaadachaa jiru. Dhibeeruma dura dhaabbachuuf iyyoo humna seera qabeessa ta'u tokkotu barbaachisa akka kabajamutti himaammanni boo akka kabajamutti asirratti mee gabaabsiti waan fala ta'uu qabu tokko nuu kaa'i. Hayyee galatoome waa'een dhibee ilaalchisee egaa mootummaa Itoophiyaa TPLF marraa waa'ee dhaalee jira. Wantoota TPLF irraa guutuu dhaaleen jira. Maaliif baay'ee soba namni lammii mootummaa lammii ofii soba baay'ee soba. Maaliif walgahii dhorkaadha jedhamee kaabineef kaadireen isaanii walgahii irra taa'u hawaasni isaan argeetii kan dhufu. Kanaaf wantootni mootummaan baasaa jiru baay'ee raawwii irratti baay'ee gadaantummaa qaba. Kan biraa qorichas arganne jedhanii yeroo darbe waan hin fakkaanne isaanii turanii faarmaa kaampaanii takkan qaban garuu biyya Itoophiyaa keessa dhaabbileewwan akkanaa kana hojjetan. Kan addunyaa irras biraanchii Itoophiyaa keessaa hin qabu. Itoophiyaa keessa immoo faarmaa kaampaanii yookaan kooppareetiin tokko achi keessa hin jiru. Maaliin akka argachuu danda'an ifa miti. Ammas dubbii siyaasaatu keessa jira jechuudha. Akkuma Dr. Chaalaan karaa tuqee uummata keenya kana kan miidhuu danda'u dubbiiwwan siyaasaaf akkanatti fayyadaman. I think akkana mul'atutti dhibee koronaa kana rakkoo uummata waan yaadee uummatatti fakkaatu mootummaa isaa rimatu dhaleef opportunity kana fayyadamee aangoo ofii dheereffachuu waa'ee siyaasaa ofii hojjechuutti deemaa jira. Garuu kun dogoggoraa mootummaan gochuu qabu inumaayyuu akkuma dura ka'e kun carraa guddaadha. Mormitoota wajjin illee tokkummaa uumuu keessatti hawaasa wajjin biyya wajjin dhibee kan akka carraatti fayyadamanii tokkummaa ifa gala uumuudha. Waa'ee filannoo ilaalchisee waggaan 5 dhume period. Waggaa 5 taana waggaa 5 ji'a tokko achi darbuu hin dandeettu jechaadha. Okay, waggaan 5 dhumee dhibeen kun dhufee haalli hulaan seeraa dhimma kanatti fageessinuun jira yoo jedhame paartilee wajji hundaayyuu mari'achuu tasgabbaa'anii paartilee mormituu hunda indirect democracy waan taateef biyyi keenya haalli uummata sagalee ittiin kennuu fi wanti tokko murteessuu hin jiru karaa bakka bu'oota isaaniiti. Kanaaf paartilee mormitoota qabatanii paarlaamaa qabatanii waggaa 5 dhume paartiin sun du'ee jira jechuudha. Legal personality hin qabu. Yeroon isaa waan dhumeef kana booda akkam ta'uu dandeenya ka jedhu haalli dhibee kanaa waan hin beekamneef irratti mari'atanii mootummaan sun bifa kamiinuu inani circumstance itti fufuun qabu akka seeraatti jedhaa jira. Fufuun danda'u. Mormitoota wajjin abbaa imaanaa wayii ijaaratu moo maal ijaaratu gaappiin seeraa jiru garuu mootummaan sun waggaa 5 dhumee karaa jiruun mariidhaan haala uummanni itti waliin galuun wanna dhibee kanaaf jecha sisuun ni danda'ama malee dhibee kana akka carraatti fayyadamuun gaarii miti. Maaliif mootummaan baay'ee seerarraa oduuyyuu hin qabu amma qoreessa seeraatti. Biyya man jiru kun Switzerland dhibee kana Itoophiyaa waliin miidhaa jira. Mootummaan biyya kanaa federaalaaf isteetiin bulti. Akkuma dhibeen kun akkasin miidheen meejarmentiin mootummaan federaalaa fudhate dura isteetota gaafatee wal mareessisee aangoo naannoliin qaban irraa fudhatee
paarlaamaadhaan seera raggaasifate daddafee osoo waan akkatti hin seenne warri seera kabaju akkasi. Keenya dhibee kan akka carratti fudhatanii waa hundayyuu laaquu barbaadu kun hin deemsisu naanna'ee waa hundi uummata keenya harka jira. Yeroo kanatti waa baay'ee illee jechuun haala dhibee kanaa baay'ee nama dhibuu danda'a. Dhibee kana ammoo siyaasaatti fayyadamuun gaarii miti. Kanas ta'ee sanas dhaabbileenis galee waa hundi galee carraan uummata keenya harka jira. Kana booda filannoon ta'ee filannoodhaan ala ta'ee uummanni keenya qabsoo irraa haalli inni duubatti ittiin jedhu hin jiru jechaadha. Koronnaadha jechuun addunyaatu dhumee jechuu miti. Koronnaan dhibeedha. Dhibeen dhufee miidhaa galchuu danda'a, galchuu dhiisuu danda'a. Kana jechuun dhumaatii addunyaa miti, dhumaatii biyyaa miti. Kana jechuun jireenyi hafuura baafachuun hin dhaabbataa miti bakka jirutti. Dhibeedhuma kana wajjinuu hojmaatni geggeeffamuun ni mala, ni danda'amas. Kanaaf koronnaa callaa akkuma waan addunyaan tun gara galtetti fudhatanii isa jala naanna'anii filannoolee dabsu biyyattii gara hin jirre keessa oofuun gaarii miti. Maaliif warri dhibee gurguddaa qabu faankishin godhaa jira wantootni tokko tokko dhibeedhuma kana wajjin isa akkamiin faankishin goona yookaan ammoo filannoon kun akkam ta'uu danda'a ka jedhu keessattuu mormitoota hirmaachisee uummata hunda hirmaachisee mootummaan itti mari'achuu qabaa yaada jedhu qabaa moo akkana kana. Nurkaa dhiibaa jira sa'aatiin kunis qabxii keenya gara xumuraatti dabarru egaa qoqqobbii yookaan ittisa intarneetaaf telefoonaatii naannolee Oromiyaa dhiha Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa irra kaa'amee ture torbanii kana keessa akka himame yeroo qoqqobbii kaa'amee turetti waan naannolee kana keessa ta'aa ture uummata addunyaa miti uummatootumti biyyattii keessaayyuu hin beekanu amma tokkoyyuu isa biyya ambaa kana yoo fakkaata karaa adda addaatiin naannolee kana quunname waa tokko odeeffannoo tokko babaasuudhaan haa ta'u malee waan sila kaa'amne kana hundatu raawwatamaa ture. Amaamonni otuu intala fudhatee galuu karaa irratti waraanaan ajjeefamuu abbaan gadi fuudhamee haadha manaa duratti ijoollee fuulduratti ajjeefamuu haatiif intalli wal cinaatti gudeedamuu kan deessee ciiftu gadi fuudhamtee kan malle ta'uu misiroonni reefuu ol fuudhanii sobban tokkoon ga'iin abbaan manaarraa ajjeefamee haadha manaatti taphachuu kana saamichaa ajjeechaa gara hin qabne kan egaa kun waan xiqqoo ishee babaaturte keessaa kan beenudha waan akkasitti raawwatamaa ture. Wanni waggaa lamaan kana argineef irraa barannu keessaa tokko immoo bara keenya kan waggaa 28 duraa sana yakka dalagaa turan akka seeratti dhiyaatan otuu hin ta'in dhiifama jedhame yiqirtaa jedhame arabuuf jedhame fakkeessuudhumaa fi warra qabeenya uummataa saaman keessaa sayyuu nama lama qubaan lakkaa'aman kunoo akkasa barakasimuufaa nama 3-4 kan hin caalle qabanii mana hidhaa kaa'anii hafee darbee kanarraa kan ka'e jechuu hin danda'ama. Ammas maaltu nu gaafataadhaan iyyuu yakka isa duraa caalu iyyuu raawwachuun itti fufame. Asirratti maaltu ta'uu qaba? Kunoo callifamee darbuu qaba moo qoratamuu qaba? Yoo qoratamu yoo eenyutu qorachuu qaba? Isa duwwaayyuu miti haaluma qoqqobbaan intarneeta kanaatiif telefoonaa kaa'uyyuu eenyutu akkamitti ilaalee warri Oromoo dhaalataan maal jedhaa jiru itti gammadammoo itti mufatanii maal karaa miidiyaalee sanaatiin maal jedhaa turan akkamitti ilaalama inni kun immoo maal agarsiisa laata yeroodhuma qoqqobbii sanaayyuu immoo kan takka uummata kanaan gaaga'amaa ture kan sagalee dhageessise isa kami laata kunoo akkamitti wal ilaallaa isa jedhuuf maal agarsiisaa warri Itoophiyaa ofiin jennu kun akkamitti wal ilaalla laata dhuguma akka biyya tokko uummata tokkotti wal ilaallaa maaliif ifumatti egaa amma qoqqobbaan ittisa intarneetaaf telefoonaa kun ka'eera waraanni karaa sanaas xumuramee jedhani muummichi ministeeraa asirratti
egaa waan ittaane adeemuu fi waan ta'uu qabu irratti itti yaaduu qabu kan jedhee ifatti dubbatan fa'iitii jiru akka mufannaatti fakkaata. Meeshee kan irratti yaada kan barbaade obbo Badhaadha sina jalqabnume waan karaa seeraatiin ta'uu qabu irratti. Hayyee galatoomne waa'ee intarneetii ilaalchisee jalqabumaayyuu cufamuu qabu. Maaliif baay'ee mirga intarneetii argachuu mirga dhala namaa mootummaan biyya Itoophiyaa illee fudhatte. Kanaaf intarneetiin jalqabuma lammii biyya sanaa irraa cufuun karama kamittiyyuu fudhataman qabu. Maal jechuudha amma loojikiin maan isaan intarneetiin cufan tokkoffaa hin jiru waan bishaan kaasuu waan bishaan qabachuu danda'u miti. Maali rakkoo jira yoo ta'e rakkoo naannoo sana jiru rakkoo siyaasaa yoo ta'e soluushinii siyaasaa kennanii furmaata siyaasaaf furu. Lakkoo waraanatu jira yoo ta'e ammoo intarneetii uummatarraa ciruun ammoo karaa sanaanillee waan wal qabsiisu jiru jechaadha. Dhugaadha namoonni dubbitti amannee hidhatanii naannoo sana jiru taanaan mootummaan akka mootummaatti isaan wajjin negosheet godhee dhimma isaanii wajjin xumuruudha malee yoo odeeffannoon na jalaa ba'a jedhee ammoo inumaa intarneetii gallakkisee odeeffannoo dhugaa karaa isaatiin gama intarneetiitiin dabarfata malee jaarraa 21ffaa keessatti mootummaa intarneetii lammii biyya sanaa irraa kutu yeroo jalqabaaf kan dhagayaas kan jiru. Tokkoffaa lixa ta'ee gujii ta'ee pilaaneetii biraa irraatii miti kan bu'anii achi jiranii uummata lammii biyya sanaati biyya san irra jira biyya santu dhale sababaa dhumti intarneetii irraa kutaniif sababaan gayaan tokko iyyuu hin jiru jechaadha. Dura kan intarneetii kuttee negosheet gochuu hin dandeettu uummata wajjin rakkoo siyaasaa karaa siyaasaatiin deemsifachuun dhugaadha akka maafiyaatti intarneetii wanti citeef tarii odeeffannoon miidhaan jenoosaayidii naannoo sana raawwatamu akka hin mul'anneef ilaalcha dogoggoraa akkasii qabaataniiru ta'uun ni mala shakkii kooti malee beeku kana keessatti ilaalcha dogoggoraa akkasii yoo qabaataniiru ta'e ammoo kun balaa hamaa fidaa jechuudha mootummaadhuma sanarratti. Wanti dhokatu tokko iyyuu hin jiraatu. Kanaaf eenyutu miidhaa achirratti gaame kana eenyutu qorachuu danda'a kan jedhu dhaabbileen yeroo mootummaan ekskiyutiiviin kun miidhaa hammanaa geessu Human Rights Commission biyya sana keessa jira. Dhaabbatni abbaa gaar biyya sana jira. Ijoolleen adda addaa achi jiru. Tokkoon lammiin Oromoo miidiyaan amma ifa wanta ta'ame gadi baasu iyyachuu aktivistoota Oromoo ta'ee waa hundi ragaa qabatamaaf taateewwan qabatamaa irratti wanti kun gurmaa'ee karaa dhaabbolii siyaasaas hawaasaaf ifa ta'uu qabaa jechuudha. Jalqabumaayyuu intarneetii irraa balleessuu jechuun egaa mootummaa akkamii akka ta'e tilmaamaan miti kaasuuftu waan akkanaa kana fuunee mootummaan bilchiginnaa jedhee dhufe kun Dr. Abiyyi Shimallis fa'aa maal fakkaatu ka jedhu ilaalchi isaanii yaadni isaanii akka gara duubaa yaadaa jiran kanumarraatii akka ragaatti fudhannee haasa'uu dandeenya. Kanas ta'ee sanas ammas wanni dhumatti jechuu barbaadu kadhaadhaan wanti dhufu hin jiru. Mootummaa addunyaa kana kam keessa wanti kadhaan dhufu hin jiru. Bilisummaan kadhaan dhufus hin jiru. Intarneetii kadhaan naa deebisiin illee kan dhufu hin jiru. Intarneetii haa deebi'u jedhaa feesbuukii irraa argaa ture. No, kanaaf siin deebisu mootummaan finciltee hawaasni sun mootummaa sana qabee irratti fincilee mootummaan sun hin sirraa yoo ta'e dabsee sirreessu yoo mootummaan sun dabee sirrachuu dide ammoo cabse keessa ba'ee hawaasni mirga ofii kabachiisuu malee mirga kiyya kadhaadhaan naa kenniin hin jiru. Waan akkasii hin jiru abadan. Kanaaf gara fuulduraas uummanni keenya hawaasni keenya kanarratti as gabbaayu keessaayyuu aktivistoota ta'ee dura kaa'amee ture warri volontarlii inumaayyuu Dr. Abiyyi qubayyuu waan wal qaban natti hin fakkaatu. Akka waan nama Dr. Abiyyi ajajuu danda'u akka waan isaan gorsanii taasanii uummata keenya dogoggora hin jirre oofanii jechuudha. Aarsaa ijoolleen Oromoo lubbuu isaaniitti kanfalan bishaan harkatti dhufu. Kanaaf kufaatiin homaa miti kufaatii irraa baratte kufaatiin homaa miti yoo irraa baratte kufaatiin gaariidha. Kuftee kufaatii sanirraa barnoota fudhachuu qabdu. Kanaaf warroonni armaan dura dogoggoraan ilma abbaa gadaa jedhee kana hunda hawaasa kanatti naqe kanaan hawaasa beenyaa kanfaluu qaba. Qabsoo kana booda jiru finiinsuudhaan wanni kadhaan dhufu hin jiru kijiba. Kanaaf qabsoo gama hundaanuu ho'isee yoo san biyyan qabatan. Lammaffaa dhaabbileen siyaasaa kunniin
ka Oromoo kun dhugaan dubbanna yoo ta'e Abiyyiif Lammaarra qoba fe'uu qabu yeroo hundaatti wanta gochuu osoo biyyatti kennanii hagam gayaadha isaan biyya kana fuudhanii ceesisuudhaaf filannoo kanatti osoo injifatanii biyya kana geggeessuuf hagam gayaadha qophiin isaanii hagam tokkummaan isaanii hagam kanarratti uftiin taluu qabu dhaabni Oromoof dorgoma jedhu hundinuu tokkummaa qabaatanii gara tokkotti hin deeman yoo ta'e dhuguma biyya sana fudhatanii hawaasa keenya yeroo dhumaatiif gabrummaa kanarraa baasuu danda'a. Haala amma jiruun I have doubt in beeku haala amma jiru kanatti kaan akka barbaaddeedhanii akka sareettidhanii maalli warra dhaabaa fiigarii ta'an fuudhanii akka waan baay'ee nama shororkeessu godhanii manhidhatti darbanii nama Tigree tokko bara akkasiyyuu godhanii jiran kana hundayyuu akkana godhanii uummanni kun akkamitti deema filannoo akkamitti itti seenama. Kanaaf Oromoon Wallaggas akka Wallaggaatti ka gabroome hin jiru Boorannis akka Booranatti Jimmas akka Jimmatti Arsiin akka Arsiitti miti akka Oromootti ka jibbamaa jiru biyya sana keessatti akka Oromootti furmaatnis qabsoonis naannolee tokkotti osoo hin taane naannoo hundinuu cichoominaan deemee falmatee itti deemuudha gara fuulduraallee ka jiru yoo biltsiginnaan hidda gadi fageeffachuuf hin hojjetu ta'e uummanni keenya ammoo haqa ofii falmachuuf qabsoodhaaf ciniinnatee falmatee wal ijaaree deemuu qabaa isa jedhudha. Kanaan ala haala amma jiru kanatti baay'ee ulfaataa waan maraafuu dhibee kanas gara isaan beeknu garuu gamanumaa qophaa'uu qabaa jechuudha uummanni keenya. Galatooma. Galatoomi obbo Dr. Caalaatti nuufuufiiti obbo Kumsaan nuufa xumuru irratti waan qabnu nu dabali. Tole baay'ee galatoomi yaada bobadaadhaa baay'ee akkaan tuqee waan ani hedduutti sanan fedhanis garuu waan tokko jechuu kana ni barbaadu silaa haala turtii waggaa lamaan kana Dr. Abiyyi gamaggamaa jettee kaastee ture. Waa tokko kaasuun barbaada asirratti. Obbo Kumsaan tuqeera wanta sana. Ani turtii waggaa lamaan Dr. Abiyyi kana carraasaa tokko ne isinii kaasuu barbaada. Carraa gaarii ta'e tokko. Yoo uummanni Oromoo akka dogoggora itti aanu kana ammas feezii gabraadhaaf deemaa jirra. Amma obbo Kumsaan kaasaa ture 2018 irratti dogoggora uumame kufaatii uumameef sababootatu jira. Ammas immoo feezii gabraa dhufe qophaa'ee jira. Fuulduruma keessa jira. Just torbee tokko ji'a lamaan nu hafee jira jechuudha. Dogoggora hamaa gabraa keessa seenuudhaaf yookaan immoo hafuudhaaf. Carraan kanaan dura waggaa lamaan kana keessatti nuun arguu dandeenyu balaan sun hundi akkuma jiru ta'ee waa lamaan argaa. Waan muraasan argaa. Tokko dhugaa qabsoo Oromootu ba'e uummata Oromoodhaaf. Qabsoo Oromoo yookaan qabsaa'ota Oromoodhaaf yookaan jaarmiyaa qabsoo Oromoo qabee adeemu ifumatti dubbachuudhaaf keessumaa biyya keessaa tun taane biyya alaadhaa adda bilisummaa Oromoodhaan qabsoo gaggeeffamaa ture fi uummata Oromoo gidduutti hurrii guddaatu uumamee ture jechuudha ayyaan laallattoota. Ayyaan laallattoonni kun immoo eessa jiru hundi isaanii dacha'anii daayaspooraa kana keessa dhokataniitu uummata Oromoof qabsoo Oromoo haqaa gidduutti daangaa jabaa ijaaranii jechuudha. Kanaatiinidha balaan kun hundi ani dhufe. Okay, balaa kana booda fiiganii galame hunduu gale. Amma garuu tokko lamaan akka aduu saafaa uummanni Oromoo akkasitti taa'ee dubbisuuf carraa argate jechuudha. Waggaan lamaan kun waggaa qayyabannaa uummata Oromoodha jechuudha. Eenyuun qayyabate? Eenyutu eenyu isa jedhu akkasitiin qullaadha jechuudha namni uffata buusee qullaa nama dhaabbatutu biyya sanatti gale jechuudha. So uummanni Oromoo kana hunda arge jechuudha. Amma gaa edda kana arge amma badhaadhaan kaasaa ture jaarmiyaa akkaataa isaan itti jaalabdii raggaasaa fa'aa qaban waan isaan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo godhan ajjechaa isaan irratti yaalan kana hunda keessatti tarii akka amantaa kiristaanaatti gooftaa Yesuus Kiristoos uummataaf fannifamuuf of kennee gaafa deemu si galee amantoota kabroo keessallee akkuma kana jiraatu kan uummataaf of kennanii haqaaf dhugaaf of kennan jechuudha. Akka kanatti harki dudduubatti hidhamee namoonni qabsoo kanarratti dhugaa Oromoodhaaf bara hamma kana dabarsan sababa dhugaa Oromoodhaaf har'allee jechuudha. Qaaniidhatu hin jedhin, gadheetu na hidheetu hin jedhin, gantuu harkan galeetu hin jedhin, uummatni Oromoo ammallee dhugaa jiru
haga dhumaatti deemutti fuuldura gadheettis fuuldura yakkamtootni hiikamaniitu jiranii yeroo amantaa kiristaanaa irratti gooftaa Yesuus nuuf haa fayyifamuuti Barnaabaas kan jedhamu yakkamaan nama ajjeesee gamsiise tokko isa nuu hiikaa jedhan sii galee. Akka jirrutti Geetaachoo Asaffaan fa'aa haa ta'an jedhamee Tigraay walaba baatee biyyi hunda of danda'ee Amaarri of danda'ee warri dhugaa Oromoodhaaf haga ammaatti lubbuu guutuu kennan garuu dabarfamaniitu akkas ta'an jechuudha. Egaa kana caalaa ummatni Oromoo wanta arguuf jirus wanta eegus qabanatti fakkaatu jechuudha. Waa'ee jaarmiyootaaf namoota siyaasaa jedhamanii wal horan sana Oromoo keessatti kanarraa ummanni Oromoo ammaa kaasee ija baasee gantuudhaan irraa deemi jedhee ayyaallallattuudhaan deemi irraa jedhee ishee gandaan ijaaramtu ganda kee keessaa ba'e dhiyaaree haqaaf dhugaasaa duraa kan ijoolleen isaa irratti dhumte kan lafeen ijoollee isaa irratti dhume kan har'allee siigalee har'atu ayyaallallattu ta'anii tu carraa barbaadanii tu Abiyyi jala galanii Abdii Raggaasaa caalaa namni taayitaa argatu hin jiru. Daawud Ibsaa caalaa namni iddoo argatu hin jiru. Eenyu isaanii kana caalaa jechuudha. Kanaaf har'a wanti ta'uu qabu jaarmiyoota siyaasaa Oromoo keessatti sammuu waan argutu jira. Kanaan duras amala barameetu jira. Isa tokko facaase haammachuu ture kan jirutu. Ammas addi bilisummaa Oromoo adda kennee haa rukutamu gajjallaadhaas ijoolleen bosona jirtu kunis haa dhumtu boodarra nunuu yeroo dadhabamu dhumarratti humna qobaa taaneetu negosheet goonee iddoo tokko arganna. So balaa kanaaf ammayyuu eenyuun haalaannuudha isa kana jechuudha. Kanaaf wanta kana irratti amma ejjennoo kan fudhachuu qabu uummata Oromoodha. Isa dhumaa intarneetiin gadhiifamee teettaa baga gadhiifamee galatatu hin taane yakkamtoota kan ammayyuu dafanii intarneetii kanaan saaxilu. Ragaa jiru hunda bakka jiru Oromoo walitti qabu. Bakka jirutti walitti qabamee qaama ilaallatu biyya alaattis mirga dhala namaa kan falmu kamittiyyuu raabsamu qabsoo Oromoodhaaf immoo isa dhumaa kutatee uummanni Oromoo oolee itti hin buliin diina kana ofirraa cabsu kanaan ala falli gabraa tokko hin jiru jechuudha. Kanan seedaa galatoomne xumureen. Obbo Kumsaa waa lama tokko Ihaadig waggaa 28tiif olaantummaa Hawwahaatiin biyya geggeesse keessatti yakka maqaa uummataatiin warri aangoo jiru kun uummata irratti raawwachaa ture tokkittiinsee otuu ittiin gaafatamini araara irqiidhaa fiqiriidhaa maddamar jedhamee durunfatamee darbamee jennaan ammas sila kakaafneerraa haalumayyuu waggaa 28 argine sana caalaatti yakka itti fufuun raawwatame maaliif isa darbeerraa waan hin baratamneef warri bara sana yakka dalagaas waan tokkollee waan hin gaafatamneef ammas ittiin gaafatamnuudhaan ammas itti fufuudhaaf jira tokko kan lammaffaa waan seenaa biyyattii keessatti irra deebi'amee kaa'amu filmaata 1997 jedhamee himamu yakka sanaan wal qabatee raawwatame warri yakkicha raawwateef raawwachise seeratti dhiyaatan jedhamee jennaan achuma isaanuu koree qorattuu gartuu qorattuu koomishinii qorattuu ofuma keessaa moggaasanii waan ta'e addunyaanuu beekeera shira raawwatame tokkollee akka ittiin gaafatan irra caalanii warra balaa sanaan gaaga'ame yakkamaa taasisanii dhiyeessu. Kanaaf ammas tarii achi keessaa tokkoffaa mootummaan kun waa yakkuun dalagamuu amanaan jiru naannolee addunyaarraa citee ture kana keessatti nutis kan nageenya xiqqoo isheeti yoo keessa seename qoratame tarii wanti gadi hin baane gara hin qabu ta'a. Kanaaf mootummichi ammas yaada sana dhiyeessuu danda'a ta'a. Koomishinii dhaabna kan jedhu tokko. Isas waan ta'e argineerra shira raawwatame maaltu ta'uu qaba kan jettu. Kan barbaadamus akka namaatti akka qaamaatti dhaabaatti wal adabuutu hin taane barmoonni akka irraa baratamee baandee soluushinii irra dabarree laasting soluushinii fiduudhaaf kan ta'u. Asirratti. Mee isaan jalqaba. Pirezidaantii Oromiyaa tu dubbata waa'ee banamuu intarneetii. Dhageessaa ta'anii nagaranii ani nan kolfe. Kolfeen qasa'een du'een jechuun siin jedhu.
waan halkan kaleessaa dhalatee bulee fakkaata Shimallis. Ijoollee elementaryidhaa kaleessa waa barattee Wallagga Oromoo ta'uu isaa reefu nutti hima. Hin beeku jechaadha duraan Oromoo ta'uu isaa. Akka Wallaggaa har'a galgala Oromummaatti dhalatee bulee hiikoo Wallaggaa nutti hima. Wallagga reefuu qabsaa'aa turuu isaa nutti hima. Uummata garraamii uummata Oromoo ta'uu isaa nutti hima jechaadha. With the same afaanuma tokkoon isaanuma kanatti biyyi kun biyya badaa biyya gandaan jibbamaa qe'ee shiftaa qe'ee agartee namni nama hin jaallanne Oromoo malee nama qe'ee nama hin jaallanne qe'ee sabaaf sablammoota hin jaallanne godhanii kan suuraa kaasaa turan tokko mataasaa pirezidaantii Oromiyaa ammaa kana Shimallis. Waan nu kaleessa dhalanne isaanitti fakkaata waan ajaa'ibas ta'u uummanni Dr. Abiy yeroo tokko these guys are waan nama ajaa'ibaati yeroo tokko Dr. Abiy uummanni Wallaggaa yoo bishaan gaafatte aannan sii kennaa deebisee immoo waraana itti ajajee ganduma aannan kennu sana rukkuchiise haadhuma aannan isaa buufte sana ajjeesise. Shimallis sana kaleessa dhaqeetu Wallagga akkasii jedhe hiikoo Wallaggaa nutti mee overall hiikoo nutti maal jedhe waan si ajaa'ibu wani dhaggeeffatee ta'an hin beeku wani nan dhaggeeffadha kan inni baradhees garan amma booda jedhe warra Wallagga irratti ka'e irraa itti bara dheeraadhaa fi Wallagga pirezidaantii isaa jala hin turre jechaadha nama itti gadhiise jechaadha. Agartee miidiyaa Wallaggaan bifa biraa suuraa kaasanii ittiin dhiibnu ammaa booda jedhe. As a president, maafiti dhiise ammammaatti maafiti dhiise. Uummanni kun naanni maqaa dhaabatu maafiti dhiise. Isa jala jira uummanni kun. Oromiyaan adda. Uummata isa jiru maaliif diinatti gadhiise? Hanga ammaatti waan diin indicatively waan inni jedhe. Politics is about indication. Indicatively waan amma ammaatti nutu namatti bobbaase amma irraa dhaabnaa jechuusaati. Jarri kun qaanii hin beekani waan ajaa'ibas ta'u. Wallaggaaf Shawaa kan gargar baasu sin keessa namni beeku jira. Bishaan xiqqoo tokko footoo isaan si ergaa galgala tasfaayi. Gibee jedhamti bishaan xiqqoo bishaan amma wannuu geessu tokko. Bishaan sana gamana Oromoo jiraata macca jiraata. Bishaan sana garasi Oromoo jiraata macca jiraata. Loon gamasii dheedu gamanaa dheedu. Olirraa fuudha ol ajjeesa. Taayyee Danda'aa fa'aa Shimallis Abdiisaa fa'aa bishaan sana kan Kooriyaa keessatti beektu ta'an hin beeku. 38 parallel kan jedhan beektu. Biyya Kooriyaa North Kooriyaa fi South Kooriyaa gargar kutu. Kan isaa irratti bara 1953 waraana guddaa walitti baranii waggaa 3 oliin parallelii sana godhan bishaan xiqqoo sana. Bishaan xiqqoo lafarra yaatu sana elaati Shawaadha. Elaanni gamasii Wallagga jedhanii macca Oromoo keessaa iyyuu Oromoo maccaati gamanas qubata. Pirezidaantii inni biyya Oromiyaaf ta'e kanallee hubachuu dadhabeetu gadda miniingii Wallaggaa nutti hima jechuudha. Ennaa dubartoonni ijoolleen keenya gudeedamtee itti jedhee Wallagga dhaqee itti boo namni dhaggeeffate hin jiru. Addisuun hin dhaggeeffanne Shimallis hin dhaggeeffanne tokkoon isaa hin baay'ee tasfaayi waan sitti hima. Ega gaafa wayyaaneen deessee dhufteeti gandi nu amma haasofnu kun dhaamaa jira. Biyyoonni Oromoo bakka baay'ee dhaama. Gandi kun addatti dhaamaa jira kun dhugaa diina jiru. Junaddin Saaddoo faallee kan godhaa turan. Addatti baasanii dhahaa turan. Atuu barreessiteetta nu barreesseera. Finfinnee turre. Addatti baasanii ganda kana dhahaa turan. Ganda kana ganda bineensaa godhaa turan. Arraga waan addaa ta'aniitu Wallagga akkas goone edaati na beekaa qabu maaloo qabu. Kun politikaa waan baafne jechaadha. Waa agartee waa tokko hin baafne. Wallagga Arsiirraa addummaan qabu. Wallagga Dargeerraa addummaan qabu. Wallagga Shawaarraa addummaan qabu.
Waan marargeen gaafatu, waan marsiin gaafatu, wallaggas gaafate. Mirga siyaasaa, mirga of bulchuu, mirga biyya ofii abboomu, biyya ofii irratti abbaa ta'u. Exactly kan walloon gaafate. Waan aaraa isa waan isa diinessus hin jiru, waan qofaatti isa baasus hin jiru. Amma immoo intarneetii bannee duraanuu badhaadhaan jedheera. Duraanuu maa kutan duraanuu? Kunoo mirga. Maaf dukkana keessatti waggaa meeqaa leelan? Why? Maaf kana godhan? Attamitti as a president of Oromia raftee bulta otuu gar tokkoon biyya keetii reebamaa jiru. Ani shimalisiin tuunee argee kanan gaafadha. How do you sleep? Attamitti hirribni si fudhatee bula? Tokko ajjeesisaa attamitti hirribni si fudhatee bula? Waan ajaa'ibaati. Amma immoo lekcherii nu godhaa jechaan as deebisee. Innumtuu gaariidha. Amma hoo deebise. Amma waa deebiftanii irraa kutiinaan jedha. Dhuma isaatti garuu kan badhaadhaan jedha. Yoo kutanis, yoo reebamnis mootummaa amala mootummaa isaanii barsiisaa deemu. Qabsoo Oromoof jabina godhaa deemu malee laaffisaan deeban. By the way, miidhaan hacuuccaan qabsoo sabaa jabeessa malee balleessee hin beeku. Yoo hacuuccinee, ajjeefnee, salphifnee, qaanessinee, mataa ishee cabsinee of jalatti bushina jedhan dogoggoraniiru. Hin jiru kun. Dhaloonni haaraa dhaloota keessanillee dhaloonni haaraa mirga isaa bareera. Hojiin qabsoon bilisummaa Oromoo hojjete keessaa inni guddaan dhaloota haaraa of barsiisuudha. Sanaan successful. Qabsoon bilisummaa Oromoo sanaan milkaa'eera. Kanatti dhaloota kanaa amansiiftu duukaa teesseeti, haasofteeti, laatteeti, fudhatteeti. Agartee yoo laatteen fudhattu ta'e dhaloota kana amansiisuu hin dandeessu. Mirga isaa falmaa jechaadha. Mirgi kun immoo mirga walloon falmu, mirga Harargeen falmu, mirga Arsiin falmu, kan Shawaan falmu, kan Iluu Abbaa Boor falmu, kan Jimma falmu. Ganda tokko duwwaatti falmaniin mirga guutuu kana nurraa fuudhuu hin dandeessanii kana dhaaba akkasitti mootanii jedha obbolaa koo kanaan. Kun isin hin baasu, kun karaa isin bootamanii jedha. Si ajaa'iba, waan ni ajaa'iba. Warri Itoophiyaa ofiin jedhan naannoo amma nu maqaa dhoomu Wallagga, Gujii, Boorana akka Itoophiyaatti tun ilaalle jechuudha. Gariin isaanii baga dhooftan jedhanii Tasfaayee yaadatta. Baga dhooftanii, baga irraa kuttanii jedhanii. Akka Itoophiyaatti, akka biyya sanaattu politikaa jurisdikshinii sana jalatti hin ilaalle jecha. Ati kanarra Itoophiyaa jetta. Namni keenya namni qabsoo Oromoo fi ni qabsaa ture jedhe. Namni obboleessisaa maqaa kanaatti deddeebi'ee bahe. Nama qixxa lamaan dhaabatee Wallagga irraati intarneetiin hin cinne jedhe. Qaaniin kana caalu jiraa yaafira. Qaaniin kana caalu jiraan jedhe. Dhiiga obboleessa ofii nyaachuu caalaa qaaniin jira. Dhiiga lammii ofii balleessuu caalaa qaaniin jira. Dooktara biyyi qabsaa'ota keenya hanga kanaatti illee qaaneesse jecha. Amma sadarkaa kanaatti integritii irraa fuudhee qaaneesse. Nama fuulduratti qaaneesse. Seenaa fuulduratti qaaneesse. Dhaloota fuulduratti qaaneesse. Shame. Utuu manni duuneedha. Utuu manni dukkana kee jiru, dukkanni hin jiru, intarneetiin jiraadha. Maaliif qoonqoo har'aaf, biddeenaaf, nyaatanii bulu hoteela kee ciisuudhaaf. Sabni keenya kana bira kutuu qaba. We have to pass that stage. Kana darbuu qabna. Qaanii kana bira darbuu qabna. Qabsoon Oromoo kana bira darbuu qaba. Nyaatee buluun namootaa bira darbuu danda'u nutti jira. Isaan kana bira darbinee agartee bilisummaa boorii, walqixxummaa boorii, sirna walqixxee hunduma keenya tajaajilu. Sirna sana irratti fuulleffachuu qabna. Isaan kun booris hin jiraatu. Isaan kun booris gadi ba'anii sobu. Kuma qabaadhuun boorga nama gadi ba'anii sobu because it's part of kan isaan ittiin qaxaraman keessaa tokko kana hojii isaan hojjetan. Yoo kan hojjetan ta'e achi hin jiran. Kanaaf maaltu mala nuufi isa jette nuuf malli tokkummaadha. Nuuf malli
tokkummaa keenya nuuf malli agartee gargar ol baasuu dhabuudha. Nuuf malli gandi tokko naanni duuduu kaarra iyyinee ka'uudha. Nuuf malli afaan tokko eenyu Dr. Caalaa jedhe biyya sana kan hidhaa keessaa baay'ee qabsoo keenyaam jedhe dhugaadha. Dhibbaa dhibbatti dhiiga ijoollee keenyatti biyya sana hidhaa keessaa baase. We do have power. Humna qabnaa ammallee biyya sana dimookiraasiitti jijjiiruudhaaf. Kanaaf kan nuyi hooggantoota keenya dhaabota mormitootaa mataa gadiin qabatiina be bold. Be bold. Agartee dhaabadhu dubbadhu didi. Aangoo irratti negotiate godhi. Aangoo irratti negotiate godhi didiiti. Attamitti tu hooggana kee hidhaa keessa kaa'ee taa'u eessatti filmaata goota. Address that first. Inni dura hiikamuu qaba. Isa kana gochuudhaaf immoo tokkummaa isaanii jabeeffachuu qaban. Kaleessa bira darbuu qaban. Boquu jabina dhaabuu qaban. Arra boori ilaaluu qaban isa kaleessaa, lola kaleessaa, ol dhabdee kaleessaa isa dhiisanii abdii booruu ilaaluu qaban. Malli keenya maal inni jedhu malli keenya abdiidha. Hope. Nuuf malli abdiidha. Abdii qabaachuudha. Abdii bilisummaa qabaachuudha. Irra deebi'een dubbadha yeroo baay'ee. Uummanni abdiin qabne iddoo tokko ga'uu hin danda'u. Mootummaan bara baraan jiraatu hin jiru yaa tasfaaye. Sabni immoo bara baraan jiraata. Kanaaf abdii keenya irratti hojjechuu qabna. Dhugaarra immoo dhaabachuu qabna. Dhugaarra socho'uu hin qabnu abbaa fe'atee iyyuu. Arra hidhamnus, arra reebamnus, arra bannus dhugaarraati socho'uu hin qabnu. Tokkummaa, abdii, tokkummaa, dhugaa. These are kun barbaachisoodha nuuf. Yeroo hundumaa kanarratti hojjechuu danda'u nutti jira. Orri soban immoo kun akkuma dhalaa ji'a lama keessatti agartanii obbolaan kan akka isaa itti qaana'an. Orri soban immoo qaana'aa deemu. Intarneetiin hin cinne horii jedhan. Orri soban qaana'aa deemu. Waan baay'ee waan qaana'aa deemu. Somni orri kee nutti mumini maali? Waan orri kee jedhan dhugaadha. Dhumni sobaa qaaniidha. Dhumni sobaa bataadhaa cabuudha. Dhumni sobaa lafa laaluudha. Dr. Abiy maal godha? Akka jedhii dubbadhu jedhee galgalatti kolfataa. Namuma kaleessa keessatti qabsaa'aa turtetti dhufteetu soba dubbadhu siin jedha. Soba dhufee dubbateetu galgala qaanaa jecha. Attamitti rafee bula inni qaana'u kun. We shall stop that. Kana dhaabuun nutti jira. Dhugaan saba keenyaa iyyuu dubbatamee dhumu. Hinnuu garan qabu. Hinnuu galaana dhugaan keenya dubbatamee dhumu. Baay'ee qabna dhugaa baay'ee qabna. Saba namaa biyya namaa agartee saboota biyya biraan jibbinu jibba namaa hin qabu sabni keenya dhugaadhaan mataadhaan dhugaadha danda'aadhaan dhugaadha obsaadhaan garuu bara baraan dhiitamee jiraachuun qabu maqaa obsuuf. Waa tokkoon jaalladha eenyu kan inni jedhe kan nu ammannu eenyu akka jedhe taa ijoollee dhageen ture. Kan nu nama ammannu amma isaan qoraattii hin qabnetti yoo isaan qoraattii qabu ta'e akka tammattu qabdu si waraana kan gootu qabdu. Kana tammattu amma namichi qoraattii hin qabnetti. Orri wallaggaan gujiidhaan booranaan maqaa waamanii ishoodhaa jedhan attamitti ammanna isaan kana. Uummanni attamitti ammata kana. Warra ajjeesaa jedhee nutti adeemu attamitti ammanna. Kana hundumaati jira jechuudha yaa tasfaa'ee haasaan bushiiniiti. Asuma irratti gaafa. Gaariidha. Galatoomii gabaabumatti yakkii maqaa ummataatiin dantaadhaaf jecha dantaa gartuu dantaa dhuunfaa aangoorra bubbuluuf jecha uummata irratti raawwatamaa jiru bakka tokkotti dhaabachuu waan qabuuf kanaaf immoo keessaa'uu yakka baatilee arfan shanan darban kana raawwatamaa ture waggaaruma lama walumaa galatti raawwatamaa ture haala kamiinuu qoratamee ifatti bahuu qaba warri raawwachiisaa ture itti gaafatamuu qabu kanaaf immoo gama mootummaatiin wanti eegamu akkasumatti yookaan gama paartii aangoorra jiruutiin ammas akkuma isin jettan jaarmoliin mormitootaa warri immoo aktivistii ofiin jedhanu warri sagalee qabanu yoo mootummichi gaafatamee deebii dhorkatellee jaarmolii qaamolee sadarkaa godinaatti jiranu sadarkaa addunyaatti jiranu
waamicha gochuudhaan wanti yakki raawwatamaa ture raawwatamaa jiru kun qoratame ifatti bahuu qaba. Gara fuulduraatti wanni akkasii akka dhaabatu taasisuuf irraa barachuu wal barsiisuudhaaf uummanni kun saayikilii akkasii keessaa bahuu qaba. Dhaloonni guutuun tokko ajjeefameera kan biraatti daballee kafaluu hin qabnu. Kanaan dabaluu barbaada karaa akka xumuraatti isin hunduu bakka jirtanitti yeroo keessanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Maqaa Oromiyaanis neetwoorkii maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin nagaa ta'aa nu jiraadha.